namoota 6 olii darbuu fi namoota hedduun miidhamuutu himama. Guyyoo Waariwaa bal'inaan isinitti hima. ለዚህም ነው ጋር ላይ እየገሰገሰ 700 ኪሎ ሜትር የኢትዮጵያን ድንበር ጥሶ ወደ እንትን ሊገባ ያበቃው የሚከላከለው ሰው ስላልኖረ ዛሬ ግን የማይዋጋ የማይቃጠል አማራ የለም ድፍን አማራ ነው የተነሳውና ምንም ነገር ሊያቆመው የሚችል ዱሊ ጅቢሳ ኦሮሞ ረጎዳማ ቱሬፍ ጅር ዳላቶስ ሰቦሮሞ በከከካ ገቲ ኸፈልቺ ሱረት ተርጋ ማቃታራኛ ዮኻም ባለጊ ዘየዱን ፍንጣለይን ሰበማራ ኦሮሞ ረጥ የፈቹን ዱል ጉደየ ገጌሶ ጀልቀብዲ አዩቡ ቦል ትራኮም ቢየት ኺሳ በለድ አልትቱን አማን ተንገላን ቀጣሙሩን በቀቶ ጅዱት ብትቀብሲሱ ሲ ሚዲያሌን ገባሳ ሃሉም ኸናንዱ ወልዲብደ በቀቶ ኢትዮጵያ ተየመንጅርት ጅዱ ቱማምት jedhani lubbuun nama badunoollee jedhu kaampi baqattoota tanaannoo magaal aadani targamta keessa rakkoon tunuumamu qaym namni BBC'n dubbiso gaarii Itoophiyaa deebii of dursinuuf kennamu qammaqa jedhuun gareen dhalattoota Amaara wal gurmeessite dargaggoota Oromoo irratti aleella jajjabduu raawwachuu dubbata Yemen laf bookhar waraana ta'usiitiin wal qabate baqattoota Itoophiyaa kan yeroo dheeraaf achi jiraatan biyya deebii of gaafachaa turan hataatuuti immoo haalli mijateef warqan cufayyu biyya isaanii deebisuun dandeen baqattoota Itoophiyaa Yemen jiran keessa kalaakobsaan kuma caalan dhalattoota Oromootii jedhu balarmaan dur Yemen keessa dhalatteen dhalattoota Oromoo kalaakobsaan 300-400 dhiyaatan ibiddaan gubatanii obba'uun ni yaadatamu. These migrants say they're disappointed and angry they were sold a lie. warra kaaniin dura galmaa'uun isaanii kadubbatan baqattoota Oromoo waraqat biyyattiin deebi'an fudhatanii adobba'uu jiranii naannoo moona IOM fuulduratti aleellaan irra raawwatamtee jedhu haleella tanaan duuba baqattoota Itoophiyaa talaakobsaan jataat dhumuuf namni hedduullee miidhamu deeffaan haa'umsi wal dhibdee tana duuba mootummaan Itoophiyaa Oromoo qoffile biyya deebisuuf maqa jedhuun dargaggoota Oromoo ka waraqat fudhattee ba'uu jirtu waraqat irra ciruun ablee waraananii waan akka karra raawwatan jedhu pirezidaantii jaarmiyaa mirga namoom Oromoo kadame Yemen ta'uun isa kadubbatam Barafaat Jibriilak jedhu dhalattoota Oromoo kanaaf dursi kennamak jedhan Oromoo qof biyya deebisuuf adontaane baqattoota Oromoo kun biyya deebi'uuf dursanii galmaanii dursanii gaafatanii jedha hataatuuti immoo sabab haasaw jibbiinsa qarda deebiin godhamuun ilmaan Oromoo maqaan baalagiza jedhamitti maxxanfamee bakka kakkaan rakkoo kakkaatiif saaxilamu irratti argama. Wallagga baa gidda ayyaanaatti uummata nagaa hangar guute irra ka'uun gidda ayyaanaatti mala turu bakka adda diinchoo jedhamtuun marsuun konkolaataa rajisite namoota lakkoofsaan 30 caalan baasuun dhaga'ama. Hammaleellee namooti lakkoofsaan baay'ee ta'an miidhamuun bosona keessatti hafu dubbatu uummati lafa Oromiyaa miidiyaa neetwork bilbilaanaa subsiitu. Uummata gaarii kan gubbatu lakkoofsaan 40 caal keessa warri lubbuunaaf kahurna faan qabbaqatanii ammaan tanallee raasa jiru jedhu. Konkolaataa kana keessa namoota 42 hanga 43 kan ta'an keessaati bakka Dichoo jedhamu godina Wallagga ba'aa aanaa gidda ayyaanaa bakka Dichoo jedhamutti ture namoota 31 bakka tokkottidha kan galaafatamanii namoonni 31 kana keessaati namoonni 31 kan galaafataman kuni magaalaa Mangarguutiidhaa fi Naqamteerraa kan kaanii garas deemaa turanidha garuu konkolaataan kan bee Mannaariyaa Mangarguutii keessa kan buufata konkolaataa magaalaa Mangarguutii keessaati. Oromiyaa lixaanaa lakka gidda ayyaanaa ammuruuf kiiramu facuuf keessa gareen hidhattoota faannoo Amaara daangaa Oromiyaa cabsuun irra uummata Oromoo al suukaneessa ta'een obbaasu irratti argama. Ijjeecha jimlaa kan hordofee uummati magaal gidda ayyaanaatti hiriir nagaa kan Oromiyaan guutam gaggeessu kan namni bilbilaan OMN dubbisuun hataatuuti immoo raayyaan ittis biyya Itoophiyaa uummata mufate bakan irra dhukaas banu ragaba. Magaalicha keessattis yeroo ammaa kana hiriirri gaggeeffamaati kan jiru magaalaa gidda ayyaanaa keessatti humni koomaandoo yookaan raayyaan ittisa biyyaas yeroo ammaa kana dhukaasa naannessee magaalaa jira. Kara qoqqoffee akkasumas kara calleerraa baasa kan banaa jirudha kan jiru uummanni jinoosaayidii irra gaggeeffame kana balaaleffannaadha kan inni ba'e uummata nagaa harkarra waan jiru hammale warri madaa'e boson seenkun lubbuun jiraachuu isaanii addin baafan kajedhu warri dheetsun irra dubbe namootan 31 haleella kanaan dhuma reeffi isaanii ambulaansiin gar magaal giddaa ayyaanaa guurama oolee jedhu namoonni bosonatti baqatanis amma adda hin baafamne lubbuun jiruuf lubbuun hin jirre walumaa galatti namoonni 31 guyyaa irraa godina Wallagga ba'aa aanaa giddaa ayyaanaa bakka Dichoo gaara Dichoo jedhamutti nu jalaa boqotaniiru jenna.